Hundi keessan akkuma beektan mootummaan sirna nafxanyaa leellisuu yookaan immoo olaantummaa saba tokko uummata tokko aadaa fi afaan seenaa fi duudhaa gartuu tokko garee tokko yookaan illiitii tokkootiif wixxifachaa jiru kun miidiyaalee sirnoota darban keessatti olaantummaa qaban miidiyoota dhibbaatammoota lakkaawwaman irratti holola siyaasaa fi of jajjabeessuun mootummaan kun oofaa jiru lammiilee biyyattii akka isaan abdiin kutanne mootummaa kanarraa fi sirna kanarraa akka isaan abdiin kutanne gochaa jiru maal fakkaata kan jedhuu fi qoqqobbii mootummaan bulchiinsi Joo Baayiden mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa irra kaa'ee keessattuu meeshaalee waraanaa karaa seera alaatiinis haa ta'uuti karaa seera qabeessa ta'een biyyattii Itoophiyaadhaaf meeshaa waraanaa gurguran yookaan sirna nafxanyaa yookaan sirna federaalizimii balleessee sirna gartee Itoophiyaa takka sirna poolitikaa lammummaa uumuudhaaf deemu Abiyyi Ahmed irratti qoqqobbiin kaa'ame biyyoonni akka Turkii isaa ta'anii Chaayinaa isaa ta'anii Raashiyaa isaa ta'anii biyyoonni kamuu seerri addunyaan tumattee lafa kaattetu jira labsii qoqqobbii sirni bulchiinsi Joo Baayiden baase kun yeroo akkam keessa bahe keessattuu yeroo bulchiinsi mootummaa Abiyyi haga tokko gartee fuulduratti tarkaanfachuudhaaf propagaandaa tooftaa hololaa fi soba tooftaalee dharaa addunyaa irratti namoota isaaf kijibaaf dhaabbatan hanga seenatoroota Ameerikaatti kan inni bobbaasee fi xalayaa adii muummichi ministeera Abiyyi Ahmed fuula feesbuuka isaanii irratti maxxansanii fi namoonni hedduun sirna sablammiitii fi sirna federaalizimii sabdanneessaa jibbanii sirna lammummaa irratti hundaa'e yookaan naannoleen badanii biyyi Itoophiyaa qofti akka jiraattuu fi olaantummaan afaan Amaaraa aadaan isaanii akka leellisuuf biyyattii san irratti sirnoota san keessatti warroonni jiran warroonni sirna san keessatti dhokatanii mataa dhokfatanii mootummaa kanaaf abukaattoo ta'anii sagalee ta'aa jiran argaas turree jirra. Egaa yeroo xalayaan kun barraa'aa jirutti mana adii yookaan White House mana adii yookaan xalayaa adii kan jennu Joo Baayidenitti xalayaan barreeffamu akka fudhatama dhabee dhageettii dhabee keessattuu deebiin muummicha ministeeraatii fi mootummaa Abiyyiif deebi'aa jiru mootummaa Ameerikaa irraa waan baay'ee tokko lammiilee biyyattiidhaa abdii tooruu fi qaama mootummaa sanii keessa warroota jiran aangoota mootummaa sadarkaa waraanaa sadarkaa caasaa mootummoota naannolee federaalaa fi naannolee irra jiran hundaaf mataa dhukkubbii hama labsiitti ta'e jechuudha. Labsiin kun maal of keessaa qaba? Keessattuu mootummaan Itoophiyaa yookaan muummichi ministeera Abiyyi Ahmedii fi raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadhaa meeshaalee waraanaa gurguddaan kan akka taankii marfii fi laawuncharii isaa ta'uutii meeshaalee teeknooloojii ammayyaawaa hidhatee ture hundi mootummaa kana harkaa parsantii 80 ol harkaa barbadaawee jira harkaa badee jira harkaa dhuunfatamee jira qaama TPLF yookaan immoo tunu Tigray Defense Force isa jennuudhaan jechuudha. Keessattuu akkuma isin beektan Sameelizii kan inni jedhu kun waraanni kiflatoorii sadaffaa kun meeshaalee akka misaa'ilaa, rookeettii, marfii, taankii meeshaalee teeknooloojii ammayyaawaa guutumaan guututti kan hidhatee jiru jechuudha. Isa kana guutumaan guututti kan harkaa fudhatame naannoo Tigray keessatti jechuudha. Mootummaan kun meeshaalee ammayyaawaa waraana amma haaraa bahaa jiran kana hidhachiisuu qabu jechuudha. Kanaaf warra Tigray Defense Force haa ta'uutii waraana bilisummaa Oromoo haa ta'uutii Beenishaangul keessattis qaama mootummaa kana mormuu fi riphee lolaa jiruun mootummaan kun kokkee wal qabuuf meeshaalee teeknooloojii ammayyaa keessattuu diroonii qofaa miti kanatti xiyyeeffachuu qabu. Meeshaalee ammayyaa kan diroonii caccaalan kan teeknooloojiidhaan guutaman hedduutu addunyaa kanarra jira. Biyyoonni akka Turkii, Chaayinaa, Raashaan fi biyyoonni garaagaraa mootummaa kanaaf haala isaan itti kennuu danda'an ture haalli karaan saaqamaa ture jechuudha. Amma immoo kunis akka hin taane qoqqobbiin mootummaan sirni bulchiinsi Baayiden mootummaan Ameerikaa Abiyyi irra kaa'u kun kana hunda karaatti cuma jechuudha. Abiyyi kara tokko akka inni hin deemne akka inni gartee lammiilee biyyattii lammiilee uummata nagaa hin fixne qoqqobbiin irra kaa'ame. Qoqqobbii kaa'ame kana keessatti meeshaaleen waraana Abiyyiif kennaman kilaashiin tokko yoo nama ajjeesse saatalaatiidhaan hin beekama. Ka biyya kamii akka ta'e moodeelii kam akka ta'e irra gaama jechuudha. Teeknooloojiidhaan mootummoonni addunyaa irra ga'uu danda'an. Yeroo kana biyyi Turkii yookaan diroonii kennitu taate dirooniin Turkiin kennite sun uummata nagaa Oromiyaa keessas haa ta'uutii Beenishaangulis haa ta'uutii Tigray keessatti duguggaa sanyii raawwattuu fi badiinsa lubbuutii fi qabeenya
itti gaafatamummaa fudhata jechuudha. Mootummaa Turkii itti gaafatama jechuudha. Seera addunyaa cabsa jechuudha. Keessattuu biyya lolli civil war lolli wal waraansa waloo keessatti deemu keessatti meeshaalee waraana dhiyeessin seera addunyaatiin seera United Nation seera Genevaatiin ni dhoggama jechuudha. Seera addunyaatti jechuudha. Biyyoonni seera kana cabsanii argaman isaanis qoqqobbiin akka isaan eeggatu sadarkaa addunyaatti hanga jechuun qoqqobbii akka biyya osoo hin taane qoqqobbiileen dinagdee biyya Turkii fa'aa maan ta'an qoqqobbiin dinagdee walitti dhufeenya hariiroon dippiloomaasii adda addaa irra kaama jechuudha. Raashaa soo akka taate Chaayinaa soo akka taate jechuudha. Itti gaafatamummaa fudhatanii jechuudha. Badiinsa lubbuu baduu fi qabeenya baduuf jechuudha. Qoqqobbiin kun qabxiiwwan hedduu of keessaa qaba. Keessattuu qoqqobbiin marsaa lammaffaa kun qoqqobbii hama jabaadha. Dhukkubbii hamaa mootummaa kanatti kan ta'u jechuudha. Kanaaf warroonni sirna kana leellisan warroonni morma isaanii dhokfatanii keessattuu jibbiinsa facaasan dubbiinsa summummaa jechuudha. Akkuma argaa jirru akkuma dhagaa jirru United Nation keessattis dubbatamuuf deema. Keessattuu bulchiinsa Joe Biden keessatti warroonni jiran aangoonni USA fi senatoroonni aangoonni gurguddoon Ameerikaa jechoota dubbiinsa summummaa Daaqon Daani'el Kibrat yookaan itti kaleenya mari'achiisaan seenaa biyyattii Itoophiyaa kan ta'e kan waajjira muummicha ministeeraa keessa sa'a 24 jiraatu duguggaa sanyiitii fi gochoota jibbiinsa summummaa inni haasa'e haasawoota inni haasa'e haasawa sheexaana akka ta'ee fi haasawni kun guutumaan guututti akka hiikamee bulchiinsa Joe Biden fi mootummaa Ameerikaatiif dhiyaatuu fi namni sunis akka seera addunyaatti yakkaan gaaf itti gaafatamuu fi mari'achiisaan muummicha ministeeraa akka ta'e Daaqon Daani'el Kibrat akka dubbii dubbate san hammeenya summummaa facaasisan miidiyaa biyyattiitiin. Kana jechuun sabni tokko biyyattii san keessatti akka hin jiraanne lola labse. Lola hamaa labse. Lola addunyaa rifachiisu, lola mootummoota addunyaa dallansiisu labse jechuudha. Ilmaan keenya dur bulguu yookaan ciraaqisa jennuun kana si nyaata jennee ijoollee xixiqqoo sodaachisaa turre. Amma ammoo warroonni Tigraay lammii Tigraay TPLF hin jennee beekan Tigraayonni uummanni Tigraay akka sabatti isin nyaatanii uummanni kun uummata badaadhaa uummata bulguu caala sheexaana badaa uummanni kun jennee ilmaan keenya ijoollee teenya xixiqqoo barsiifna jedhe. Kana jechuun ammoo Tigraayotaaf TPLFoota qofa osoo hin taane warroota gartee Itoophiyaanizimii dura dhaabbatan ilmaan Oromoo saataan hayyoota Oromoo saataan waraana bilisummaa Oromoo saataan qaama kamu kan mootummaa kana dura dhaabbatu kamu ciraaqnoo kan jedhu jechuudha. Kana jechuun sabaaf sablammoota mirga isaaniitiif falman hundaan akka jechaa jiru addunyaan sirriitti hubattee jirti. Addunyaan maal hubattee amma hubachaa jirtu Ameerikaa faalleen Awurooppaan United Nation Genevaan hubachaa jirtu. Warraaqsi jijjiiramaa dhufe kun warraaqsi qeerroon fedhe kun qabsoo karaa nagaatiin dhufe qabsoo wareegamni qaalii itti kaffalamee lubbuun dargaggoota hedduutti badee dhiigni hedduun itti dhangala'ee qabeenya hedduun itti manca'ee kumaataman qabeef qabeenya irraa lammiileen biyyattiidhaa itti buqqaan jijjiirama uummanni waloodhaan fide akka ta'e addunyaan hubattee bartee beeytee jirti jechuudha. Addunyaan amma maal argaa jirti? Sirni Abiy Ahmad hoogganaa jiru inni biltsiginnaa jedhamu kun sirni unitary system aadaawii sirni sistemii aadaawii kun akka qabsoo uummataa kana haati buute hijack godhe fudhate deemaa jiru addunyaan hubattee jirti. Warroonni gootonni qabsoo karaa nagaa kana hoogganaa turan kan akka Jawaar Mammaffaan kan akka Baqqalaa Garbaafaan kan akka Abdii Raggaasaa fa'aa ta'anii walumaa galatti hidhamtoonni siyaasaa fi warroonni arra gaara keessaa lolaa jiran kun jijjiirama sana amananii fudhatanii jijjiiramni sun dhufuu keessatti wareegama qaalii aarsaa kaffalanii akka jijjiirama san fidan ni beekama jechuudha. Har'a isaan kana targaa adda addaatti maxxansanii maqaa balleessanii maqaa isaan hin qabne hojii isaan hin dalagin gochoota isaan hin raawwatin irra kaa'uudhaan seeraan ala manadhaa keessatti hidhuudhaan kaan ammoo akka inni dhiibamee dirree siyaasaa keessaa bahee gaaratti galee qawwee fudhatee ammallee pilaan B falmaa biraa falmatuuf dhiibbaa mootummaan kun irraan ga'e akka qabsoo kana hijack godhe akka qabsoo uummataa fi qabsoo sabaa qabsoo biyyattii tana dhuunfate mootummoonni addunyaa Ameerikaan Jarmaniin Ingiliis Awustiraaliyaa Kaanadaan
biyyoonni lixa western jedhu warri power addunyaa irra qaban kunniin dhibbaan dhibbatti arganii jiran. Mootummoota idil addunyaatiif sirriitti akka gaariitti ifa ta'eefii jira jechuudha. Abiyyi Ahmad amma kokkee qabamtee jirti biltsiginna badhaadhinni si jennu jechuudha. Badhaadhinni abdii fottoof mooraalii ofitti godhuudhaaf sa'aa 24 miidiyaa dhibba takkaan waraana leenjisaa jirra akkana gochaa jirra miidiyaan biyyattii dhaaban waa'ee nageenya dubbachuu dhiise miidiyaan biyyattii waa'ee tasgabbii waa'ee araaraa dubbachuu dhiise biitii akka biyyatti akkamitti itti fufti jechuu dhiise hayyoota hidhaa jiru hiikee isa kun amma negotiation walii galtee biyyoolessaas jennuun geggeessuu dhiise lola sa'aa 24 waa'ee leenjii waraanaa waa'ee gartee injifannoo sobaa injifannoo kijibaa lallabaa jira. Addunyaan kan argaa jirti. Dippiloomaatota gurguddoo Ameerikaan, Kanadaan, Raashaan biyyoonni gurguddaan dippiloomaatota imbaasii biyya Itoophiyaa keessaa qaban. Miidiyaan biyyattii sanii maal dabarsaa jira, maal jechaa jira, bulchiinsi kun akkamitti deemaa jira ka jedhu CIA'n, FBI'n mootummoonni idil addunyaa cuufti mootummaa kana sa'aa 24 jala deemanii ilaalaa jiran. Argaa jiran. Kun mootummaa hin barre mootummaa maraatee deemaa jiru jechuudha. Dubbiin Daani'el Kibret dubbate sun dubbii hamtuu dubbii jabduudha. Dubbiin Daani'el Kibret amanee dubbate sun Abiyyi Ahmad illee amanee akka irratti hojjechaa jiru addunyaan beetee amantee jirti jechuudha. Namni haasawaa jibbiinsaa haasa'e sun gocha yakka waraanaa uummata Tigraay fi Oromiyaa keessatti, Gujii keessatti, Wallagga keessatti, Beenishaangul keessatti akka raawwate addunyaan amantee jirti. Marachiisa muummicha ministeeraati. Muummichi ministeeraa kaayoo Daani'el Kibret tarkaanfachiisaa jira. Addunyaa sirri beekti. Sirriitti hubattee jirti. Sirriitti galeefii jira mootummoota addunyaatiif. Kanaaf Abiyyi Ahmad itti gaafatamummaa jalaa bahuudhaaf hin deemtu jechuu biltsiginnaa fi Abiyyi Ahmad jechuudha. Kanarratti wanni isin dabaluu barbaadu tokko maalidha? Abiyyi Ahmad dheengadda xalayaa adiin inni barreesse sun boo'icha barreesse. TPLFin qofa yakkee TPLFin qofa akkuma Daani'el Kibret godhe jechuu bara. Mootummaan Ameerikaa seneetoroonni xalaya masaasan mootummaa argan ijoolleen elementarii biyyoota adii keessatti baratu. Sammuun uummata adii akka Abiyyi barreessisanitti jirtu. Namni tokko biyya keessatti biyya bulchuu tokko keessatti akka itti gaafatamummaa olaanaa qabutti araara labsa, nageenya labsa, badiin gara lachuyyuu akka jiru. TPLF illee mootummaallee akka badii dalaganitti akka dogoggoranitti biyya kana ammoo dogoggora kana sirreeffannee gara nagaatti dhufnee gara mariitti dhufnee gara xarbeezaa dhufnee wal mari'annee nagee buusuudhaaf hidhamtoota siyaasaa hillee iniiknaa nagee buufnaa qabeenya badee fi barbadaa'eefis itti gaafatamummaa fudhannaa itti gaafatamummaa dhiittaa mirga dhala namaa duguggaa sanyii gudeeddaa gocha yakka waraanaa kana hunda ni fudhannaa biyya tanatti akka biyyi tun akka biyyatti akka itti fuftuuf mootummaan Ameerikaa mootummaan biyyoota lixaa weestarnii nu cinaa dhaabbadha. Kanaaf badii hojjetameef dogoggora guddaadha. Dogoggora kanaaf dhiifama gaafanna. Afaan nagaa akkasidha malee TPLFin uummata Amaaraa qofa fiixaa jirti. Affaar keessatti duguggaa sanyii raawwachaa jirti. Amma kanabda waggaa tokko guutuu kan cafacafaa turte addunyaa saatalaayitiin argaan jirtu. Addunyaa soba kijiba akkasii kan hunda jirtu. Ma jabeessamu waan akkanaa kana dhaga'uuf illee addunyaan bakkaa fi yeroo si qabdu. Addunyaan dhugaa haqa jiruun deemti. Hin beekan eenyu akka jijjiirama fide. Abbaan jijjiiramaa eenyu akka ta'e. Qabsoo eenyu akka ijaa godhe. Akka biyya sana eenyu laaqaa jiru. Birmadummaa biyyattii gaafii keessa akka eenyu galche. Gocha akka waraanaa akka eenyu raawwachaa jiru. Isaayyaas Afwerqii wajjin. Eenyu akka raawwachaa jiru Ameerikaan ni beekta addunyaa guutuu. Odoo kan hundi jiru xalayaa feete barreessite addunyaa sana geetti. Laala Abiyyi Ahmad namichi jedhamu sun namichi abbaa irree ana qofatu sinii beeka. An nugusa jedhee nugusa sin ito lammiilee biyyattii irratti ta'uuf deemu sun akka dheengadda barattee wixii jettee Gaanaa maarree Afrikaa keessa zoortee gartanii United Nations dhaquu barbaadde. United Nations akka inni achirratti hin maanne xalayaatti barreesse dhufuu hin danda'u. Namni gocha akka waraanaa raawwate, namni kijibu, namni lammiilee biyyattii ofii duguggaa sanyii irra raawwatee waraana isaatiin gudachiisee fixu addunyaa dura salphata. Bakka deemetti ni salphata jechuudha. Amma
Itiyaanan muummicha ministeera dhiyaatee jira simannaa nuun godhamneef bar simannaa nuun godhamneef kabajni nuun godhamneef jechuudha. On respect without respect kaachirratti dhiyaatan jechuudha. Hin dhiyaata gaafii gaafatamuufis deebii qopheeffatee deema jechuudha. Kanaaf ejjannoon Ameerikaan mallee ejjannoo karaa nagayaati. Kalabsaa jiru mootummaan bulchiinsi mootummaa Baayiden Joo Baayiden ejjannoon isaan mallee ifa. Human rights abuse cinaan dhaabbannu. Warra dimokiraasii diree dimokiraasii dhiphisu duran dhaabbannu. Cinaan dhaabbannu. Warroota gocha yakkaa waraanaa raawwatan, gudeeddaa raawwatan, duugaa sanyii raawwatan. Warroota gartee mormitoota siyaasaa hidhan akka isaan yaada isaanii bilisan ibsanne gaazexeessitoota hidhan miidiyaa ugguran biyyoota akkanaa keessummeessuudhaaf wajjaasuufis yeroos sa'as hin qabnu ka jedhu ejjennoo cimaa fi ejjennoo jabaa ta'e bulchiinsi mootummaa Baayiden ifa godhee lafa kaa'ee jira jechuudha. Kanaan wal qabatee biyyattiin tun Abiy Ahmed garam deemaa jira ka jedhu akka yaaddoo isinitti hin taane. Abiy Ahmed guyyaarraa guyyatti miidiyaan of jajjabeessaa jira. Propagaandaaf tooftaan of jajjabeessaa jira. Addunyaan hin dhageettu kana. Iwwixxifatan malee kufuun jaraa kufaatidha. Yeroo gabaabaa keessatti arguuf jirtan. Callisaatii inuma laalaa. Diroonii fida jedhee kaadiree fi kaabineen akka abdiin kutanne akka jarri mooraalii godhataniif Turkii deemtee footoo kaatee dhufte jalasee Abiy Ahmed. Suuraa isiin achitti kaatee dhufte sun Ameerikaan barruu sarara lallabaatiin dhaqee jirti jechuudha. Turkiin dantaa Itoophiyaa irraa qabdu dantaa mootummoota addunyaa wajjin wal morkii keessa jirti. Kana keessaa sababa Abiy yookaan sababa Itoophiyaa dhiibamtee bahuun barbaaddu isin Turkiin miseensa waraana neetooti. Seera neetoo beeyti. Neetoon akka Awurooppaatti guddichi waraanni Ameerikaa qubatu eessa? Turkii qubata. Waraanni Jarman, Awustiraaliyaa, ka Ingiliis, ka Faransa, ka Itaalii, ka Portugal, ka Giriik. Neetoon guddichi waraanni addunyaa waajjirri isaa biyya Turkiiti. Turkii qubata. Turkiin ammoo seera addunyaa kana hin cabsu qabadan biyya akka suuraa si wajjin haa kootu hiyyaama. Min ችግር አለው rakkoon qabu bara. Suuraa ka'ee deema waliigaltee waraana mallatteessinee jedhee kaadireef kaabinee soba. Abdii toluuf akka jarri abdiin kutanne እንዳይሸበለሉ akka jaraan tashaballalleef abdiin kutanneef mooraalii hamilee itti godhaa jechuudha biyyiin keessa. Namicha suuraatti amanu nama suuraa ka'uudhaan nama amansiisuuf yaalu nama viidiyoo sobaatii fi waan garagara kijibaan biyya bulchuu yaalu jechuudha. Kanaaf akka addunyoonni amma maal hubatanii walitti pelleefilleen waraanni bilisummaa Oromolleen qaamni isaan mormu kamuu ka akka hidhaa jirulleen fi warroonni ala jiran kan mana murtii idil addunyaatti himataman kan fakkeenyaaf Isqeel Gabbisaa fa'aa Tsaggaayee Araarsaa fa'aa Saataaniitii Ittaan Haftee fa'aa sadarkaa mana murtii olaanaatti himatamanii gaazexeessaa OMN hundi keessan ni beektan Girmaa Guutamaa Dajanee Guutamaa jechuudha. Hanga mootummaa Ameerikaatiin dabarsaatii nuu kennaa jedhu tokko mootummaan Itoophiyaa xalayaa jala barreesse kana hunda addunyaan ni hubatti. Namni Abiyyi mormu kamuu biyya diiguuf nu mormanii jedhee xalayaa barreessa. Xalayaa diigubbatti. Qaamni kamuu Itoophiyaa diiguudhaaf deemaa jira. Addunyaan amma maal hubatti? Namichi kun maraatadha. Abiyyi Ahmed የሚባል ሰውዬ እብድ ነው. Namni kun maraatee ka biyya diigaa jiru isa akka ta'e addunyaan hubatti. Ka biyya jeeqaa jiru akka biyya ta'e hubatti. Ka gartee lammiilee biyyattiidhaaf nyaanni adda addaa United Nations haa ta'uuti IMF World addunyaan gargaarsa mootummaa biyya USAID haa ta'uuti gargaarsa addunyaa akka hin dhaqne karaa cufee yaala akka hin arganne lammiiletti karaa guree kana hunda addunyaan sirriitti hubattee jirti. TPLFitti inni sababa wannan dafanii afar keessaa ba'an jira. Ammoo gaafa jirra afar keessaa ba'an eenyu karaa cufa jetta. Eenyu gargaarsa hin geessina jetta. Addunyaan dadhabee bargara xayyaaraan fa'aa buusaa jetti. Kijiba mootummaan Abiyyi oofu soba mootummaan Abiyyi oofu akka gaariitti addunyaan hubattee jirti isin jechuu barbaada. Kanaaf qoqqobbiin dabalataa gamtaan Awurooppaas akka yeroo koluu keessatti baasu abdii guddaa qabna. Walgahii gamtaa Awurooppaa illee eegaa jira. Walgahiin gamtaa Awurooppaa itti aanu qoqqobbii biraata. Qoqqobbiin dinagdee ka dippiloomaasii ka siyaasaa ta'anii qoqqobbiin ka waraana kana ka caalu gamtaan Awurooppaa illee akka dhuunfatti gamtaa Awurooppaa jechuun Awurooppaa hunda dabalatee jechuudha. Akka mootummaa kanarra qoqqobbii haaraa kaa'uudhaaf deeman odeeffannoo garaagaraa ni jira jechuudha.
kanaaf mootummaan kun kufaatiin isaa kufaatiidha. Dhugumatti jechuudha. Maaliif abbaan waan facaafate hammata. Waan facaafate hammata. Qabsoo qeerroo uummata nagaa butee haadha ilmaan Oromoo boottee imimmaan qorrifachuu hedduu sobee kijibee qabsoo afaanii fuudhee gootota Oromoo ajjeesee qabsaa'ota Oromoo mana irratti ugguree uummata Oromoo waggaa 1,000 jilbiin sachiisa jedhee dhaadatee gabbee haqni Haacaaluu Abiyyiin ganaa dhiiga bookisa. Haqni Jawaar Mohaammed haqni qeerroo Oromoo imimmaan haadha Oromoo ganaa Abiyyi Ahmadii fi leellistoota sirna nafxanyaa dhiiga boochisuuf ta'a naa mana naa qabadha. Gaafa Haacaaluun ajjeefamerraa Itoophiyaan nagaa dhabde. Gaafa qeerroon maqaan balleeffamee Girrisaa fi Juuntaa fi Culullee Jinni shororkeessaa jedhamee jumlaadhaan hidhame. Hidhamuu eegale dhugaa fi haqni jallade biyyattiin sun diigamuu eegaltee naa qabadha. Gaafa Jawaar Faan hidhamanii OMN sagaleen uummata Oromoo ugguramee biyya sanirraa warri haqa qabu warri dhugaa qabu kararraa maqe rabbiin nuu iyyate rabbiin nuu birmate rabbiin Oromoo callisu mallee rabbiin Oromoo ganaa Itoophiyaa gatii guddaa kafachiisuuf jira. Ganaa Itoophiyaa dhiiga boochisuuf jira. Dhugaan Oromoo haqa Oromoo jechuudha. Kana ergasanii jedhee boodatti keessattuu waa'ee amma deemaa jirurraa waa tokko lama sadii isin jechuu barbaada. Jaal Gollichi Dheengee gara biyyatti galuudhaan wal qabatee ibsa bal'aa isinii kennaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Qabsaanni kuma qabsoon itti fufa. Namni saba isaatiif qabsaa'u tokko murannoo qabaachuu qaba. Kutannoo qabaachuu qaba. Ejjennoo qabaachuu qaba. Cichoomina qabaachuu qaba. Kaayoo qabsaa'uuf san beekuu qaba. Namni ka qabsaa'uuf qabsaan tokko ka qabsaa'uuf angoof faayidaa fi bu'aadhaaf osoo hin taane dantaa isaa osoo eegsisuu hin taane kaayoo sabaatiif qabsa. Kaayoo ganama lafa taa'u. Kan qabsaa'onni hedduun irra wareegaman. Kan qabsaa'onni hedduun irratti umrii fixatan. Kaayoo sabaa. Kaayoo sabaa sun kan namni tokko kaayoof qabsaa'a malee angoofi miti. Odoo angoof ka qabsaa'amu taate nama meeqatu silaarra dantaa sabaa gurguratee angoo gurguddaa argatee jiraachuu danda'a. Waan bu'aa qabutti osoo of gurgurtillee dhugaadha. Garuu wanta bor deemuuf jettee mootummaa bor kufuuf jettee sirni bor biyya sanirraa hiddaan buqquuf jettee qabsoo ganuun saba kana gurgurachuun ilmuu sabaa nyaachuun aadaa dur ture. Har'a hin baramne. Har'a hin baramne. Jaal Gollichi Dheengee hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo hundi keenya ni beekna. Qabsaa'ota isa qofaa miti kan jiru. Leencoo Lataafaan Oromoodhaaf qabsaa'aa turan. Maqaa Leencoo Lagaa guddanne hundi keenya. Galaasaa Dilboo Falleen akkasuma. Diimaa Nagoo Falleen akkasuma. Diimaa Nagoo Falleen jechuun bara warra adda bilisummaa Oromoo bakka bu'ee gaafa Itoophiyaan sirna federaalizimiidhaan bu'uureffamtee lafa teettee biyyi sun jaaramtu saba uummata Oromoo bakka bu'anii Tigraay irraa Mallas, Eertiraa irraa Isaayyaas, Oromoo irraa eenyu Diimaa Nagooti badli qaban bariin Suudaanitti ka walgahii ta'aa ture, ka Ingilizitti walgahii ta'aa ture. Leencoo Lataafaa bara. Diimaa Nagoo Galaasaa Dilboo fa'aa Harargee keessatti qabsoo akkamii akka gaggeessaa turan ni beekna bara. Obbo Abbaa Nagaa fa'aallee ni beekna bara. Araarsoo Biqilaa fa'aallee ni beekna. Hundi qabsaa'ota Oromoo warroonni dulloonni jechuudha. Maaliif yaangiin keessa hin jiru. Yaangiin qabsoon gatu. Dhaloonni qubee qabsoon gatu. Hin galu. Akka Leencoo Lataafaa jedhan san ala kanatti qabbanni nu ajjeese qabbana Awurooppaa ifannee jirra biyyatti galuu barbaadna jedhanii bar Leencoo Lataafaan gaafa TPLFiyyuu biyya jirtu Leencoo Lataafaa Finfinnee dhufee guyyaa 2-3 taatu bulee biyyaa bahee taree bar. Haa biyyi garantaatti waan deemaa jirtuuf biyyaa bahee jedhamee biyyaa bahee bar. Biyya seenee boolee seenee Finfinnee ture yeroo sana. Namni abbaa kanaa jedheen hin jiru isaan jechuudha. Mallas fa'aa wajjin diiliin godhamee bakka odeeffiin dhaabanii biyyatti galla jedhanii waan mara xumuratanii ture bara. Leencoo baatiifaan qabsaa'aa turanii bara. Obboleeyyan isaa meeqatti irraa wareegamee bara. Har'a garuu qabsoo sabaa ganan. Warri qabsoo sabaa gane kun galtuu jedhama. Waan isaan dalagatan
waan isaan facaafatan san kireeditii hin dhoogganu dhooggachuu hin dandeenyu qabsoo saba har'a akkasiin as geettuuf qabsoon uummata Oromoo qabsoon Oromiyaa qabsoon sabboonummaan Oromoo akka sadarkaa kana ga'uuf shoora guddaa shoora olaanaa taphatanii jiran garuu rabbi kaatimaa isaan balleesse kaatimaa isaan rabbiin akkamii balleesse warra kaatimaa rabbi isaan tolche maqaas ni dha warra saba kana odoo dantaa sabaan gurgurin odoo sharafi ejjennoo fi kaayoo san qabatanii ka warreegaman ka akka waaqoo guutuu fa'a odoon bitamin kan akka jaarraa abbaa gadaa fa'a kan akka elemoo qilxuu fa'a warra warreegaman kan akka gartee bakka tana buuteen isaanii dhabaman ka akka nadhii gammadaa fa'a ka akka guutamaa hawaas fa'a ka akka taaddasaa birruu fa'a wanti garaa nu baate garatti nu deebite jedhee goota waraqaa dokumentii maccaaftuu lamatti waaqoo guutuu barreesse nyaate haajaa dhamsaa iddoo jiraaba dhaloota akkasitu biraa uumamne dhaloota akkasirraa dhalanne dantaa sabaa saayibboota kiyya ajjeesisu jaallan kiyya jedhee nama xalayaa nyaate doofirratti murteesse doofirra murteesse dirree gubbatti addabaabaa irratti rashaname kan akka jaallaggasaa wajii fajjiraama kan akka jaallaggasaa wajii fajjiraami kan akka baalotumsaa fajjiraami gootota qabsoo Oromoodha odoo sharafi du'a lubbuutiif osoo sodaatiin dantaa aangootiif osoo ofiin gurgurin saban gurgurin odoo sabaaf qabsaa'an wareegaman shinnigatti amantaan gargar hin baanu jedhanii ashaaraa Oromoodhaa kaa'anii taran gootonni akkuma qabsaa'onni gootonni kutannoof moronnoo cichanii falman kun lubbuun odoo jiru dhabame kun qabsoo keessatti wareegame kun ammoo odoma falmu umrii irratti fixatee ajalli isaa ga'ee wareegame akirame akkuma sun jirutti ammoo gantootas kumaatamootaan qabna ka qabsoo Oromoo galan kan mooraa diinatti galan kumaatamaan kalakkaanuu qabna Oromoon warri arra mooraas qabsoo Oromoodhaa dhiisanii umrii isaanii meeqa keessatti fixatanii mooraa diinaa filatan meeqatu jiraadha leencoo lataa laala diimaa nagoo laala leencoo baatii laala kamaal galchuu laala obbo Toleeraa Dabaa laala araarsoo biqilaa faa laala meeqaa samtu jira warri har'allee ammoo wareegama lubbuu kafalle malee injifannoo sabaan gurgurru jedhan kan akka Jaaldaawud Ibsaa fa'a warra kaayoo irratti cichee naajjeesaa koottaa mana kiyya sa'a barbaaddanitti balbalti tiyya banaa jedhee of kenne ka du'a lubbuun sodaanne kunoo magaalaa Finfinnee keessa jiraani naajjeesaa du'a lubbuu qabeenya kamiif qabsaa aangoo kamiif qabsaa jira dhugaa haqa irbuu sabaa kalee kaayoo manaaf beeksisan hanga galmaan gahee argutti bilisummaa uummata Oromoo lubbuudhaan wareegama malee umriiti jedhumtee afaan du'aa gubbaa jiru dullummaa kanaan dantaa sabaa gurguree seenaa kuyyallee of hin balleessu seenaa saba kanallee hin balleessu jedhee hanga ammaa falmee ciniinnatee cichee falmaa jira goota akkanaa qaba Oromoon warra dantaa sabaa dabarsineen kennine jedhee har'allee hidhaa keessa hidhamee jiru ka akka Jawaar fa'aa Baqqalaa Garbaa fa'aa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa Jaal Abdii Raggaasaa fa'aa Toleeraa obbo Toleeraa kan akka Jaal Abdii Raggaasaa fa'aa meeqatu jira Hamzaa Booranaa fa'aa Baqqalaa Garbaa fa'aa qeerroo Oromoo gootota Oromoo qabsaa'ota Oromoo meeqatu arra hidhaa jira gootonni meeqatu gaara jira akkuma sun jirutti ammoo gantoota kumaatamootaan qabnaa jechuudha anarra leencoo lataatiin goota jechuu hin danda'u neefa ever buruudha my friend anarra jaal gollicha dhengetiin goota jechuu hin danda'u gollicha dhengee hojii dalaydeen galatoomii garuu ati gantuudha jedhana araarsoo biqilaa gantuudha gootaa miti akkamiin afaan kamiin goota jedhee yaamamee goota haga lubbuun jiru hin jajjabeessita hin faarfatta ganni si dalage gaafa si ganee mooraa diinaa dhaqe ammoo
ati gantuudha jetteetti himuu qabda jechuudha. Kana jechuudha. Tokko kan egaa kana isin hubachiise amma waa'ee gollicha dheengee raasuu barbaadamu. Jaal gollicha dheengee akkuma isin beektan ajaja waraana adda bilisummaa Oromoo olaanaa ture. Jaal gollicha dheengee ammoo namuu caasaa qaba. Jaaramee kamuu keessatti caasaa qaba. Har'a baadhanii nama fudhattan Addisuu Araggaa falleen guruupii qabanii bara. Abiyyi falleen guruupii qaban. Timlamma falleen guruupii qabanii rukutanii keessa baasanii namuu jaaramee tokko keessatti caasaa qaba. Caasaa mataa ofii jaaratee guruupii qaba jechuudha. Maaltu ta'e? Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa warroota gananii bahan kan akka Araarsoo Biqilaa fa'aa, Obbo Toleeraa Adabaa fa'aa minaamin beekanii adda bilisummaa Oromoo hiiltan isa jennu kunniin warra ajajoota waraana adda bilisummaa Oromoo olaanoo turan. Jarri tun warra mataati. Mataadha beeka. Gaafa jarri achi keessaa bahanii biltsiginnatti galan caasaan isaanii kan biraa ammoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti akkaa fi qabxiinaa qabadda. Hin jiran. Jaal gollichi dheengee amma nama tokko laala nama tokko. Caasaan nuti caasaa Obbo Toleeraa Adabaa fa'a. Caasaa eenyu fa'aati? Caasaa Araarsoo Biqilaa fa'aati. Miila tokkoon mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa dhaabbatee miila tokkoon duruu har'aa miti beeka. Duruu miila tokkoon mooraa diinaa keessa ture. Jaal gollicha dheengee naa qaba. Namoonni hedduu waa jechuu dandeetta. Dhugaa dubbanna, haqa dubbanna. Yoo dhugaa fi haqa san baxala goonee walitti himin qabsoon teennallee galman geettu. Laala. Ati ajajaa waraana olaanaa ta'e. Jaalmarroo borgaluu danda'a. Jaalmarroo borgalama galuu danda'a. Kaleessan galluu jedhee falmeeni. Gollicha dheengee kaleessan galluu jedhee bara. Garuu abbaan fedhe keessaa luqqa'ee galeef qabsoon mooraa bilisummaa Oromoodhaa daranuu qulqullaawaa qaliilaa jabaachaa onnachaa hamilachaa deemti malee hin laaffattu kanallee naa qabadda. Maal isin jedhe abbaan fedhe keessaa deemu mooraan qabsoo waraana bilisummaa Oromoo isaa ta'uti mooraan qabsoo Oromoo qabsoo sabaa adada gantuun keessaa luqqaatu qabsoon kenna mooraan qabsoodhaa jabaachaa onnachaa hamilachaa fuulduratti tarkaanfachaa bilisummaa saffisiisaa deemti gufutu nu duraa ka'a beeka. Namni irra qabsoo galee biltsiginnatti gale alhamdulillah jira naqarsa kaansaritu sirraa buqqee jechuudha. Ati ajajaa waraana bilisummaa Oromoo olaanaa taatee fakkeenyaaf hayyama jettee ilmaan kiyya laala jettee Naayiroobii deemta. Gujii keessa keenyaan beekanii gaafa Naayiroobii deemtu kana torbaan tokkoffaa deemtaa hayyama fudhattee ookee. Gaafa torbaan tokko deemtu kana ammoo na dhukkubsadhee achi ciisee jira ji'a takka ji'a lama. Keenya Naayiroobii Mombaasaa bashannantee abbaa barbaaddoo jiru hoteela feetii wal agartee akka feete taatee dhuftee amma ammoo waraana ajaja gaafati jettu hin danda'amu siin jedhan. Namni waraana ajaju tokko mootiin kanniisa keessaa bakka barbaade dhaqee dhufee kanniisni sun bakka tokko ta'a. Ajajaa waraanaa taatee jaalmarroon kophaa isaa wanni iccitii qabsoo bilisummaa Oromoo irraa osoo hin jiru. Jaallan isaa iccitii sabaa hunda wajjin beekan. Wajjin beekus qaban. Dirqama qabsooti kun. Kophatti wanni silkii baatee ataasuftu hin jiru. Eenyoo jira akka timareetti si beekan. Eenyoo jira akka taasutti si beekan. Boodigaardiin jaalmarroo jaalgollichaa caasaa tikaati. Caasaa odeeffannooti. Waraana qofaa miti boodigaardiin. Boodigaardiin isaan jalatti ramadamu. Loojik mayyuu yaada loojik. Noormaal mayyuu yaada. Ati ajajaa olaanaa waraanaati. Waraana 5,000, 2,300 fuutee yeroo takkatti mootummaa kana wajjin walii galtee harkamuu dandeetta bara. Kota waraanni bakka kana jira marsaa qaba naamin jinni akkuma leencoo lataa gaafa mooratti naqanii booleen baanii taasisan jechuudha. Maaltu jiralla? Akka wanti sun hin taaneef of eeggannoo hamaa of eeggannoo cimatu saba barbaachisa. Sirrii bifa caasaan tikaa waraana bilisummaa Oromoo itti ijaarame inqudhaaf akka ajaa'ibatti qudhaaf. Isinii maalagaa jaal gollichi dheengee har'a gaafinni keenya Naayiroobii ture. Taayee Dandaafaan Naayiroobii isaa wajjin hoteela keessa jiraachuu beekani. Angoonni Opiidiyoo biltsiginnaa badhaadhinaa akka isa waliin wal argan beekani.
eenyutu isa kana wal argachi isa kana wal qunnamsiise beekanii araarsoo biqilaa fa'a obbo Toleeraa Dabaa warra adda bilisummaa Oromoo sharaatan isaantu akka isaan wal argu goose jechuudha. Gaafa jalasiyyeen xiyyaachin mari'atanii waraana kana akkamitti as rakkabuun waraana kana akkamitti qabsiisuu dandeenya akkamitti osoo lubbuun isaanii illee dhumne jaallan kiyyaatti lubbuu isaanii fitinaati akkanatti booji'an tooftaa tarsiimoo lafa kaawwatanii fixatanii xumuratanii gaafa dheengeetti jedhuftee gujii dhuftu ajajuudhaaf yellam deemi jedhanii normaal innaa kootuti ammallee waraana fuudhitee as rakkabi jettaanii waan 91 ilmaan Oromoo irratti ta'etu ta'uuf ture. Rabbitu Oromoo si dhaqqabe malee dhugaa walitti himna jechuudha. Diinii hedduutu ture jechuudha. Hin turrellee hin bulbullellee duruu faanni achi jira jechuudha. Isinii galaameen wannan isinii gala sirriitti hin hubadhaa. Kanaaf waraanni namni tokko waraana bilisummaa Oromoo keessa ta'iti TDF keessa isaa ta'uuti waraana raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa isaa ta'u ka Ameerikaa ka biyya feete CIA si jala deema. Basaasa si jala ciisa. Eessa ooltee maal keessa jirtaa? Fuulli keetu maal fakkaata? Fuulli kee gammachuu qabsoo kanatti gammachuu qaba. Fuuluma kee kana warra silaalee bara. Yoo gammachuu namni kun qabsoo kanatti gammachuu qabu, ilaalcha gaarii qabu, kaleessa gammachuu qaba. Har'a fuula sarara waan mul'atu warra si qoratu jira bara. Hin qoratamtaa gamaggamamtee laalamtee waan meeqaan qabsoofta. Malee jaallan kumaata mallakka hama fuutee ammallee sarkabda. Jumlaadhaan never ever. Hin danda'amu hin ta'u kana Oromoo illee hin ayyamu har'a kun ta'uun isaa waan gaarii ta'e jaalgollichi eengee odoo waraana kana hogganin yeroo dheeraadha waraanni ammoo Gujii keessatti qabsoo injifannoo cucculuqa injifannoo gurguddaa galmeessisaa aanalee baadiyyaa gandoota hedduu bilisoomsaa jira bilisa baasaa jira inni keessaa deemee qabsoon hin laafatu yoo jabaattee malee qabsoon mooraa bilisummaa Oromoodha. Kanaaf jaal gollichi dheengee yeroo galu kana maaf gala jechuun miti fedhii isaati. Qabsoo keessaa na dhiibanii yoo jedhe namatti himatu qaba. Namni jaarsatti mataa jaarsitti himatu sunillee yoo dhaga'uu didu taate cichee kophaa isaa silba malee mooraa diinatti dhaqee hin galu. Never ever. Amma namoonni tokko akka argutti maal jedhanii haasawa kelloo miidiyaa irratti beesantu akka inni biyyatti galu isa godhe never akkamitta atiin sabaaf qabsooftu atiin ummata kanaaf aarsaa fi wareegama meeqa kafalte umrii kee irra fixattee keessa guddatte har'a lafaa kaate akkamitti ilma Minilikii galte baman kaalkuleeshinii qabni saniif jettee xiqqee keessa jente moo dantaan qabsoonatti geggeessuuf qabsoo gooti har'a jalmarroo namni si cala dandeettii qabu muuxannoo qabu kutannoof murannoo istiraatejii beeku yoo dhufe jalmarroon jalaa goruu qaba qabsoo sabaatiin jalaa goruu qaba kasa caaloo dhufe kasa caala kaka'umsa qabu hamilee qabu jechuudha akkuma ammoo gantoonni hedduun qabsoo tana keessaa gananii keessaa ori'anitti gaafa kudhan bahu dhibbaatutti seenaa beeka onnatee hamilatee cichee kaseenu jechuudha. Warri inni fanne humni haarawni onnee sibiila abbaa jijjiirama qeerroon digrii meeqa qabdu maastarsii meeqa qabdu PhD meeqa qabdu qabsoo kanatti dabalamaa jirti. Wata kuusee jajjabdutu qabsoo kanatti dabalamaa makamaa deemaa jira. Kana bara riyaalitii waan argaa jirru bara. Waan afaan isin itti sobuumu yookaan isin kijibu osoo hin taane waan riyaalitii lafa jiru waan argamu waan dhagahamutu ta'aa jira. Kana fudhadhaa. Gollichi nama tokko ta'e ka gollicha caala energized istiraatejii beekan barnoota qaban hamilee qaban qabsoo tana saffisiisuuf bifa teknoolojii bifa ammayyaawaatiin baabura qabsoo Oromoo kana oofuu warroonni danda'an itti makamaa jiran isaan jalaa goruu qabda. Keenyaa ji'a lama teettee dhuftee ji'a sadii teettee dhuftee abbaa feetee wajjin diidii gootee waliigaltee gootee qabsoo dhuftee ammallee kan ta'a hin ta'u. Gaaf hin ta'u siin jedhan ammoo ookee maal laa wayyaa. Jarrillee callisanii si qariyaan jaallan. Ookee kanaaf si qorannee si gamaggamne odeeffannoo adda addaa ammoo telefooniin naasawaa ta'uuti odeeffannoo adda addaa basaasammaan caasaati qaba waraana bilisummaa Oromoo keenyaa keessa jira keessa jala deemu keenya hin beekne jira.
eessa oolee hoteela kam seenee hoteela kamii bahee kajedhu yaalla daataa maanii guurama daataan guuramee dhufaami ookee gaafa daataan guuramee dhufu bakka akkanatti guyyaa akkanaas akkanatti hoteela akkana turtee iddoo akkana turtee ibaloo hojii wal agartee jirta kana hunda amantee ceebban buufattee ookee akka ati of sirreessituuf yoo saba kiyyaa fi qabsaa jette dirreen bana yoo galuu barbaade jettellee galuu dandeette karaan bana lachuu si garsiisan jechuudha lachuu si kaan baxala godhanii keessaa filadhu ay angoon irraa fudhatamnaan ani galuu ani qabsaa'uun barbaadu galuu barbaade deemi karaan mangaluun carqaa argillee akkas jettee gaggeessite malee ammallee waraana 5,000 fuutee itti sarkabdee achuma sarkabdee neevar biroo hin ta'u odoo har'a dhugatti ka saba kanaaf quuqama qabaattu taate dhugumatti injifannoo sabaatiif ka qabsooftu osoo taate warra alatti si dhiisatanii galan osoo hin taane taraa wattaaddan akka waboo waraana bilisummaa Oromoo normal kan ajajaa kudhanii illee hin ta'in ka aangoo ajajaa kamiyyuu hin ta'in taatee loluu qabda saba keetiif yoo mara sanillee ka dadhabdu taate jaarmaynummaan kunuuna jibbisiiseen barbaaduu dhaabuma kanayyuu fedhu jettu taate mooraa diinaa dhaqxee galuu irra kadhattuu taate biyya ambaa keessatti fuucamu gootota Oromoo qabsaa'ota Oromoo meeqatu biyya irraa ari'atame kadhattuu ta'ee biyya ambaa keessa jiraachaa ture mootummaan kun waggaa tokko obsu dadhabde waggaa lama obsu dadhabde namni waggaa meeqa jiraachaa ture weellisaa akka deessa edin beektanini Jibuutii ture waggaa meeqa Jibuutii keessa ture kan namni takka biyya alaa kanaan gargaaru kan dhokatee jiraatu rabbi si jiraachise waggaa meeqa booda garuu gara biyya kolagaltummaa argatutti biyya Ameerikaa dhaqe odoo qabsoo sabaa sharafi achi taa'ee gaafa mallas paarlaamaa gubbatti jedhattu yalla ona 15 ta'uun gaafine jedhe 50 gaafine jedhe miliyoona 50 jedhetti sirbeen albamatti baase jechuudha eessa taa'ee funyaan biyyattii jala taa'ee jechuudha kanaaf duraanuu qaccerra jira soba hin fudhatina waan miidiyaan kelloo baaseen jalgollichi dheengee mooraa diinatti galee ka jedhu soba dhugarraa fagaate kun jaallan kiyya eetti liqushatama kana fudhatina kun fudhatama qabu abbaan fedhe irra miidiyaa kana irratti osoo haga fedhe waluun kuree waan fedhe wal godhe sagalee isaatiif miidiyaadhaaf jedheen bahu wanni hundu public saba kee hubachiifte hin dhiibamte dhiibamte baate okay yaa sabaa yaa ummata kiyya yaa daasboora kunoo na dhiibanii na baasan jettee bar communitiin addunyaa jaarsonni ala kanallee jiraniya itti jette kanaafiyyuu anammallee waan nyaadhu waan dhugu dhabne mootummaa kanatti galuu hin barbaanne na gargaara yoo ka jettu taate communitiin Oromoo qabsaan Oromoo ala kana jiran jaallan kee kasii waliin kalee qabsaa turan mooraa takka keessa wajjin turtan ka waliin eela takka bishaan shama dhuydan kumaatamaa dhibbatamoo takka lakkaamoo ala kana jira falli siin dhabamu ture garuu duruu waan qalbiin achi isa jirtuuf gala jechuudha gaafa inni galuu kana galuu hedduu kana yaadadhaa taajee danda'a barruun barreessaa ture yaadadhaa ji'a lama dura irraa eegalee shanee gaafa taayeen jedhu odeeffannoo inni argata jaal gollicha dheengirra argata waraanni bilisummaa Oromoo bakka lamatti cabee bakka sadii beenee baarra gollicha dheengirraa riippoortii argata wallabdeen uumamee isarraa argata jechuudha wallabdeen jidduutti uumame nama dhuunfaa tokkoo fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti malee namoota dhuunfaa lama jidduutti illee miti akkuma kunoo kijiba isaan ooban Dabracoonii fi Tsarqaan Gabratessaa jidduutti rakkinni uumamee jira jedhanii propaganda walitti oofan gartee dhalate naqarsa tokko bahe waraanni akka gaariitti deemaa jira rakkoon qabu Gujii keessa Boroda keessa Baalee keessa Arsii keessa Harargee keessa Shawaa keessa Giddugala Finfinnee Burraayyuu Sabbataa Laga Xaafoo Jimma keessa akka gaariitti deemaa jira qabsoon Wallagga Lachuu keessa akka gaariitti deemaa jira qabsoon Iluu Abbaa keessa qabsoon waraanni bilisummaa Oromoo akka gaariitti istiraatejidhaan qabsaa jira qabsoota akkaan dhaloota keenya keessatti agarreen beeku nu dur booboo bara tiiviidhaan Eertiraa irraa ilaalaa turremi haadha biyya keessatti garuu saba isaanii beela irraa baasaa jiran rakkoo irraa baasaa jiran saba isaanii cinaa dhaabbachaa jiran
Saba isaaniitiif wareegama kaffalaa jiran kan argaa jirra jechuudha. Dhugaadha kun haqa fudhadhu kun sitta dhaawullee. Kanaaf hololli deemu mooraa qabsoo Oromoodhaa hin laffisu yoo jabeesse malee. Warroonni qabsaa'ota Oromoodhaa hayyoonni Oromoodhaa sabboontonni ilmaan Oromoo qabu biyya alaa jiru kan biyya keessa jiru qabu hundu shiraa fi sharbii biltsiginnaan ooftu sirriitti bareechee beeka. Waraana bilisummaa Oromoo keessatti qoqqoodamiinsi akka uumamuuf qoqqoodamiinsi ilaalchaa abdii kutannaan hamileen isaan cabu uumamee waraanni kun akka bittinnaa'uuf duraan pilaaniin jedhamaa ture. Waraana kana jaalgollichi jumlaan fuudhee cinaa tokko as rakkabu gaafa hamileen waraana lixallee hin caba. Waraanni takka booji'amnaan yookaan ammoo rakkoon takka uumamnaan hin dhaabbatu. Talla qurucaa ta'a jechuudha. Talla qurucaa beekanii Abiy Ahmed. Waraanni Itoophiyaa takka harka kennachuu galee kuma meeqa 40 kenne 40 harkuma kennachaa deema jechuudha. Dhimma ol fee ta'e hin kennata. Waraana keessatti rakkoon uumamuu qabu. Rakkoon keessattuu disipiliin, saayikoolojii, ilaalcha waan hunduu eeggamuufii qaba. Waraanaa fi uummanni tokko miti. Waraanni saayikoolojiin isaa akka malee eeggamuu qaba. Kunuunfamuu qaba. Disipiliiniin isaa, saayikoolojiin isaa, ilaalchi isaa, hubannoon isaa wanni hunduu kun ilaalamee yaada keessa galee waraana taata. Gaafa waraana taatu ammoo rakkinni tokko yoo uumame daranuu rakkina dabalataa uumaa rakkoon daddabalamaa deemaa abdii kutachuun qabsoon bibbittinnaa'uun faffaca'uun akkasitti dhufe bara 1991 santu nu mudate. Xiqqaa ta'e beeka. Dhalataa baalee hin jirre. Gaafa mooraa waraanni guddaan Oromoo leencoofaan as rakkabanii kaampitti raran. Waraanni biraa ka ala jirullee koondekshiniin hin qabu, gargaarsa hin qabu, gammoojjidha, ho'a, nyaata, beela. Uummanni illee naga tokko si gargaara achi booda siifata. Oromoon beekanii Oromoon beeknami. Waraanni maal ta'e? Dhufeetu harka kennate. Waraana 3,000 ol kan beeku. Harka kennate jechuudha. Gara deeman dhufanii taaddisoo fudhatan. Biqilaa guyyoota afaan I think achi turan. Artistii Phagan Furee faan gaara keessa turan achi turan. Mormorfaan achi turan. Jaallan bebbeekamoo gootota ilmaan Harargee Boorana Gujii meeqatu ture. Kumaataman kan lakkaa'amu. Kan siimu kan magaalaa takkaa qofaa beekama. Waraanni hidhannoo guutuu wajjin. Mootummaatti harka kennate. Kumaataman lakkaa'ama. Waliin sobnu dhugaa walitti himna. Ka'umsi isaa maali? Waraana mooratti naqametu hamilee isaanii cabse. Saayikoolojii isaanii tuqe. Abdii dhaban. Caasaan hundi adda cite. Kun biyyaa baqate kun biyyaa bahe. Eessan Boolee eessan Jibuutiin eessan Sumaalee eessan nu eessa jira gidduu kana garam deemna. Rakkoon akkasii ammallee deebi'ee akka uumamuuf tooftaa biltsiginnaan keettee turte. Garuu harkaa fashalame. Shirri sun fashalootti akka sabatti akka uummatatti gammaduu qabna. Malee amelee nuti qabuu qabu daranuu mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo jabaachaa qulqullaawaa qaliilaa deemti jechuudha. Saayikoolojii waraanaa akkuma reef isinitti beesan wanni bara 1991 ta'e sun ammallee akka ta'uuf tooftaan kaa'amee ture. Maal qabsoo injifannoo bara 1991 illee Oromoo fidee Tigiree fudhatanii kabaraan illee qeerroo fidee jarri fudhatanii ka ammallee alatti ta'ee qabsoo fiduu kana hajjaa gochuudhaaf caasaan araarsoo biqilaa waan warri hiltan godhan waan taphaati miti. Kanaaf dhumarratti ammallee dhaamsi an dubbadhu maali? Dhaamsati ammallee waraana bilisummaa Oromootiif qabsaa'ota Oromoo biraan nagaa. Jaalgollichi deengallee ammallee miseensota isaa warra mistirii wajjin dalagu jira. Eessa? Waraana bilisummaa Oromoo keessa. Ammallee jiran eegala Gujii keessa jiran waba wajjin. Loojik ta'atii yaadameesi. Araarsoo biqilaa fa'aa isa dhiifatanii duran. Isa wajjin ammoo namoota hedduu dhiifatanii jiran. Harriin ammoo warrootuma caasaa mataa isaa achi keessa jaalatee qaba waraana bilisummaa Oromoo keessa. Kanaaf ammallee waraanni bilisummaa Oromoo gingilfamuu qaba. Tokko gingilchatanii gingilfamuu qaba ammallee. Qaliiluu qaba. Caasaa isaan achi dhiisan warroota humna hin qabne jirala. Humna horachuudhaaf. Waraana magaalaa keessatti dabballee horachuudhaaf.
fabrikeet gochuudhaaf warroota morma isaanii mataa qaccabsatanii odeeffannoo kennaa isaa wajjin dalagantu jira ammallee. Na dhageeffadhaa isinitti himaan warroota miseensota deeggartoota ilaalcha jalgollicha dheengee qaban waraana bilisummaa Oromoo keessa hin jiranii een jiran naamana edanallee hin jiran. Kanaaf caasaan tikaa waraana bilisummaa Oromootii fi qorattoonni jechuun ammallee gimgama waraanni bari qoratamaa bara gimgama hamaa godhuu qabdan. Gimgamaa gootanii qoratanii tokko tokkoon ilaalcha isaanii laaltanii jala bu'uudhaan tokko tokkoon jalatti shan jalatti hiriirsitanii akka isaan gara takka jechuun wal shakkuu walirratti walala oofu son taane akkaataa qabsootan akka waraanni caasaa waraanni itti jaramu beekanii mire isinitti himu akka wal galuun hin jiraanneef yoo ka galuu barbaadu taate gali karaan bala haa galuu haadhasatti gaafa inni galu ammoo kumaatamaan dhibbaatamootaan itti dabalaman. Kanaaf ammallee caasaan mooraan diinaa ka waraana bilisummaa Oromoo mooraa qabsoo Oromoo keessa jira kanniin ammallee nu qorachuu qabdan qulqulleessuu qabdan bakka kamittu naannoo kamittu abbaa kamu abbaa fedhe mantaan qoratamuu qaba. Jalmarroon mataa isaa qoratamuu qaba. Jalmarroon mataan isaa qoratamuu qaba. Egaa qabsoon jirraami maqaa miti bar qabsoon hogganaadhaa miti hogganaan kee qoratinatiin yoo gamaggamin qabsoon hin jiru saayibii borganama fuudhee yaasarkaba. Kanaaf of eeggachaa sirbuun bareeda. Of eeggachaa sirbaa of eeggachaa qabsaa of cinaa mil'achaa laalaa eenyutu eessa oola eenyutu eenyu wajjin konnekshinii qaba tokko tokkoon isaa yeroo ammaa kana telefoona hunduu ni qaba. Bakka ati jirtu lookeeshinii ati jirtu lookeeshinii ati halkan bultuu raftu waliin qabamtee yoo kennan achuma si marsan jechuudha. Of eeggachaa caasaa keessan qulqulleeffachaa mooraa Oromoo qulqulleessaa deemuu qabdan dhaamsa jedhu dhumarratti isinii dabarsaa. Haasawaa kiyya kana keessaa waan iddoo akka hubattan abdii guddaan qabaa. Kaarraaf jedhe kaarraaf qopheesse asumarratti raawwadhaa. Kanaaf mooraa qabsoo Oromoo daranuu jabaachaa deemti illaafattu isiniin jechuu barbaada. Kanaaf jettanii akka abdiin kutannaan isinitti dhagaamne isinitti dhagaamne yookaan immoo propagaandaa tooftaa jalgollichi dheengee galeef guyyaa 2-3 amma wacaa jirti taa'ee danda'a fi bilisiginnaa fi kaabinee jechuudha. Abbaan fedhaa wacuu wacaaf bakka qabaatina nu mul'ata qabna ijarraan libsatina lib jennaan ija si dura dhaabamsiiste bilisiginnaa ija libsatina ija banadhaati akkana taati eega bakka mul'ata kee bilisummaa achitti agartu kana yoo dunuufatte si jalaa fuuti jedhe. Kanaaf ija dunuufatina bakka jettanii dammaqinaan tokkummaa Oromoo jabeessaa wal jaallachaa wal kabajaa deema isin jechuu barbaada. Kanarratti bal'inaan dabalataan yeroo biraa kan walitti dhufnu ta'a. Kaarraaf jedhe asumarratti goolabaa. Kanaaf waan dhageeffattaniif waan hordoftaniif anis galatoomaa isin jechuu barbaada. Wanni dhufeef hanga tokko hubannoo walii kennuuf yaada sheer walii godhuudhaaf kun ammoo dirqama Oromummaa nutti laati fi dirqama qabsaa'onni Oromoodhaa nutti dabarsan jechuudha. Kana isin jechuu barbaada. Oromoon gootota hedduu kumaatamaa qabdi gantoota isin qabdi. Kun ammoo Oromoo qofa keessatti osoo hin taane bakka hunda jira. Biyyootuma adii kanallee dhuftanii jira. Eeshiyaa keessallee deemaa jira. Addunyaa kana cufarra jira. Garuu sabni irra baay'een irra guddaan miidhama keessa jira. Miidhama keenya kana akka sabatti walumaan argaa jirra. Akka sabatti waloon waliin qabsoofnee as genne ammallee waloodhaan waliin qabsaafnee qabsoo tana fiixaan baasuu qabnaa. Fullaasuu qabna duratti jechuudha. Injifannoo kenna galmaan ni kenna. Dhiigni qeerroo kaleessaa sun dhiiga saree ta'ee akka nafneef bakka jirtanii wal ollachiisuu wal amalchiisuu hamilee walitti toruu waan hamilee wal tuqaa dubbachuuf haasoo sun taane fakkeenya saboota biraayyuu fudhachuu dhiifnee akka nummaanuu akkuma qeerroo likki inda qeerroo akka jedhanii fakkeenya namaa taatu.